Gudiidha jettuu egaa obboloota kooyi dhugaa dubbachuuf waan akkanaa kana of eeggannoo godhaa keessattuu ijoolleen biyya irraa dhuftanii ijoolleen haaraan beektanii waa baay'eetu jira biyya arabaayii teekinooloojiin akkuma biyya keenyaa san waa fuudhanii dhoksuun hin jiru egaa namni biyyatti baremmoo waan akkanaa kana beektanii waan ofii yoo ta'e arki gadi dabatu jechuudha. Ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube askalatti jalatti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha. Egaa obboloota koo maal seetanii micayyoo tana asirratti argitan tana Saawudiitti jechuudha. Madamiin kaameraa hin qabdi jechuudha. Kaameraa kilaasii ishii qofa keessa jira. Yeroo kanatti kaameraan walii baay'eedha beektanii kaameraan kunii xixiqqishuun hin jirti bilbila kan bilbilarraa hin jirti bilbiluma irrattuu kaameraa hin jira isa lafa bilbiluma sanurjuu lafa gootee yoo deemte waa hunda agarsiisaa jechuudha. Kanaaf micayyoon tuni warqii ishee jalaa fudhatte. Warqii ishee gaafa jalaa fudhattu ishee hin beekne akka gorfaa kilaasii ishee jiru jalaa fudhattee eessa dhaqee barbaade jettee hin beeku jetteen. Egaa hin beeku hin argine jetteeni so kaameraan akkasumatti mul'isee kanaafiyyuu maal jechuu barbaadetanii odoo kaameraan nu jiraachuu baatee dhugaa dubbachuu fi warqiin jechuudha. Warqiin gaafa waraqata hin qabne isiniif darbuu hin danda'u. Dhuguma dubbachuuf waraqata ittiin bittasan gaafa hin qabne hin saamamtu darbuun hin danda'amu jechuudha. Injiraaniti kan ittiin bitan. Kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa waan kana irratti keessattuyyuu ijoolleen jidii addisiin waa dhokfachuudhaaf waan bakka akka biyya keenyaatti miti akka biyya Itoophiyaatti miti biyya arabaayii kanaafiyyuu kan dhuftaniif hojii fi kan dhufteef hojii fi hojii kee hojjedhuutoo nagaan gara biyya keetii galii maqaanis akkasittiin baanee yeroo hunda bakka wanni tokko gaafa badee amma gizee takkitti isheen isa fuutee gizee hunda waan tokko badee ishumatu fuudhee jedhu. Kanaafuu of eeggannoo godhaa isin jedha. Kuni dhaamsa kiyya. So maal seetanii warqiin immoo Dubaay kanattis yeroo tokko micayyoo wayititu warqii beektanii maali warqii yedoon taanii Ugaandaa wayiti jedhan. Ugaandaan tun maal gootii Dubaay kana keessatti niitiin warqii nagaddii jedhan niitiin isheen bira jirtu madaamishii jechuudha. Warqii nagaddii warqii sun mana keessatti warqii hedduutu jira jedhan. Ishiin maal gootii gooddanyaa ishii waammattee Ugaandichuma san namoota asiin beektu mitiire yeroo ishiin mana hin jirretti isa waammattee warqii san fudhattee jedhan. Ishiin mana hin jirtu jechuudha madaamtitti mana hin jirtu ishiin achumaan baduudhaaf beektanii achumaan warqii isa waliin gara biyya isaaniitti fudhatanii gaafa galanii boolitti qabamanii jechuudha. Warqiin maaliif waan eenyu ta'e hin darbu beektanii asumatti warqiin xiqqaan kun qubarraa kunuyyuu riipoort keessatti hin qabamu waraqata ittiin bitte yoo hin qabaanne hin dabarsanii jechuudha. Kanaas ni jedha waan akkana kana of eeggannoo godhaa waan namni fuudhu gaarii miti. Dhugaa dubbachuuf waan keessan san fudhatee bada malee wanti ati har'a warqii tana yookaan akkuma birriitti ani birrii guddaattis gurgurachuu dandeessaa birrii xiqqaattis gurgurachuu dandeessaa gin birrii sun gaafa birrii kee keessa deeme waan namaati waan ta'eef si balleechiti jechuudha. Kanaaf hin milkooftu waan namaaf dhugaa dubbachuuf amma laala warra TikTok irraa kana maal godhaseete eenyudha Miki jedhama beektanii mucaa wayii Finfinnee keessa kan jiraatu dhugaa dubbachuuf waa tokko dalagaa takka ishee hin qabu jechuudha. Dalagaa hin qabu waa takka hojjetu TikTok marataa as barbareeti ani birrii namoota Kanaadaa warroota Kanaadaa deemuudhaaf wantoota namoota akkana kana wal cabarbaranii makiinaa meeqa qaban seetan. Makiinaa tokko TikTok marataa cabarbareetuma makiinaa bitatee makiinaa sanarratti immoo ammas waa bira ammas man
Kanaafuu booddee dhuma maal ta'e dhuma birrii miiliyoona meeqatu irratti eenyu jedhee as barbaarii ta'anii takkas Dubaay kana jirti inni Itoophiyaa taa'e birrii namoota hedduu basabbasanii amma waan nama waa farankaa xiqqoo saatu sinitti dabarran namatti dabarran waan nama san guyyaa eegdi malee dhugaa dubbachuuf hin milkaa'anii jechuudha. Kanaafuu xinqaaqee godhachuu qabna. Waan nama usma waan farankuma xiqqoo fuusanii birrii keessan keessa oduu godhatan dhugaa dubbachuu birrii sun bukunii ta'a. Birruma xiqqoo san waaqayyo namaa eebbise san ishuma qabachuudha. Waan namaa moo oke. Kanaafuu warroon ijoolleen akkas gootan ijoolleen haaraan keessattuu biyya irraa dhuftanii waan argitan fuutanii shaantaa keessa godhatanii akka maalitti arga waa'ee kaameraa kana biyya keessatti hin barsiisan natti fakkaata. Osoo ta'ee waan akkanaa kanarraa of eeggannoo godhaa wanta isaan irraa of eeggannoo godhan wanta isaan bakka waan akkanaa kana beektanii kan barsiisuu qaban. Isaan zimbidoo maal barsiisuu waa'ee sa'an waa'ee caamaa jibishuus baay'ee yeroo tokko dhugaa dubbachuuf uummanni keenya kun uummata faarinnatiin isaanii faarinnatii miti. Namni sila maal barachuu qabu ijoolles kuwaa amma dirishuu waa'ee kana amma barsiisanii odoo waan akkana waan kaameraa waan madamiin irraan gahuu dandeessu isarraa of eeggannoo akka godhan waan akkana odoo barsiisanii okay isin gana waan bira barsiisu. Dhugaa dubbachuuf ani zim jedhee wanumaan laalee jedhee baay'ee tokko nagarramu dhugaa dubbachuuf maaliif odoo amma kana kaameraan akka jiru itti immoo akkaataa bakka beektanii hin jira. Isaan gana waa biraa barsiisu ijoolleen gaafa dhufa fardaa fi lafa jechuun hin danda'amaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ijoolleen baratanii yoo dhugaa ba'u maaliif kanachitti barannee fi yoo dhufnee as geenye tokkoo miti. Ka tokkoo miti jechitti wal fakkaatas jamma. Anamma baradheetii miti nan dhufe dhugaa dubbachuuf yeroo nan dhufu biyya Arabaa kana yeroo nan dhufutti baradheetanii miti isaan matu na barsiise akkan dhufeenan dhugaa dubbachuuf kuwaa uffata tokkosee jechuudha. Uffata waan nama dhibuuyyuu miti kun namni sammuu qabu hinuma hojjeta takka tas kan jettu malee biyya geejjetti dhugaa dubbachuuf akkan dhufeenan akkanatti tokkostaa qazettee asirratti qabattee akkana goote tokkostaadhaan jettee natti himte kalaasinumaan tokkose dhugaa dubbachuuf guyyaa takkitti bichaa na agarsiiste isaan booda dura biyya keessatti waan nan beekuuf nan laalaa isaan booda naman tokkosee jechuudha. Kanaaf waan tokko waan nama gaariitti qabnaan aan isaaniitu qazidhee nama si barsiisu isaan irraa baratta malee ani dhugaa dubbachuuf odumaa addisii ta'ee namoota Itoophiyaa keessatti barsiisan kana irraa waan baradhu takkallee hin qabu jechuudha. Inni akkasii waan hundaafiyyuu waan nama gaarii miti waan nama tuquuni ejjumayyuu maan taane bukunidha waan nama kun amma dhugaa dubbachuu isaan gaarii itti fakkaataa beektanii warroota TikTok irra taa'ee as cabarbaree toon birrii namaa nyaatu inni sobeetuma waanuma tokko bakka beektanii garuu booda isaaf gaarii itti fakkaataa garuu booda deebi'eetuma bu'a. Namni soba waan sobeetoo qarshii namaa nyaatu yoomiyyuu hin milkaa'u jechuudha. Kanaafuu yaa obboloota koo warroota hordoftoota kiyya osoo hin taane tarii namoonni biraa yeroo dhaggeeffatanii ani waan kuni akka waan namaa tuquun gaarii miti. Namoota hedduudha ishee bichaa osoo hin taane dhugaa dubbachuu fi namoota baay'eedha. Namoota kun immoo beektanii waan akkana kun salphina saafuudha. Biyya keessatti bartee biyya asitti dhuftee waan nama keef. Oduu kaameerumtuu yoo jiraate amma Dubaay keessatti yeroo baay'ee yeroo deemturree yeroo galturree fattashaadha jechuudha. Amma fakkeenyaaf gaafa si godhattu boorsaa kee difini fattashti madami jechuudha. Iffattashu dhugaa dubbachuuf biyya kana keessatti gaariidha maaliif yeroo deemturree akkasumatti waan namaa tuquun sheemna.
Kanaafiyyuu sanuu warqii fudhatte. Waan biraa kaayaa warqiin kun akka gatii qaalii ta'e hin beekte waan ta'eef warqitti ishee fudhattee dhoksitee hin beeku jettee wajji waan barbaaddi. Nuka baay'ee tokkoon kolfee baay'ee tokkoon ajaa'ibee kanaafiyyuu waan gaarii hin hojjenne waan gaarii miti kun waan safuudha. Nuka dubbichuuf safuudha kun waan nama fuudhaniitu dhoksanii gana deebitee isa wajjin hin barbaadde gaafa isheen kaameraa irratti amma nama xiqqeessa dhugaa dubbichuuf. Aniyyuu ndawum bakka ishee beektanii bakka ishee bu'ee waan of ilaale naqaanicha. Yoo namni keefan namni kan bare yaa uumaatti fakkaatu. Yookiin biyya Oromaa keessatti immoo bakka akkanaa kanatti immoo dhugaa dubbachuuf takkitti immoo Oromoonni si qabde taanan takkitti si qayyamte taanan takkitti si qabatan taanan gadi si lakkisan beektanii dhugaa dubbachuuf takkitti bakka sitti qiimaa taanan kala si jaalannaan si jaalatanii si jibbinaanis si bakka kanaa jechuudha Araboonni amalli isaanii. Yeroo si jibbanis akkasumatti si xireeffatu yoo miyyuu taanan si jaalatan taanan akka ilmoo isaaniitti si jaalatu. Kanaafiyyuu waan kanarraa of eeggannoo godhaa sinin jedha. Maaliif ijoollee baay'een waan akkanaa kana waan irraa yeroo baay'ee haasa'amuuf osoo of qusannee bareedadha jedha. Egaa viidiyoon keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Obboloota koo warreen YouTube kanaaf haaraa taatan immoo like subscribe gochuu hin dagatina. Ijoolleen baay'een gaafii adda addaa na gaafatanii turanii viidiyoo biraatiin walitti deebinaa turtii gaarii qabaadhaa sinin jedha.